Nagaa faraada jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii furtuu dhalootaa miidiyaa foorra akkam jirtu nagaa keessanii nagaa godha galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u baga jiraattanii bakka irra guyyaaf sa'aatii kana argatu taatanii karaa hundumaa tole nagaa godha xiqqoosh sagaleen kun sirrii miti utaalloon naqabee jira jechuudha garuu yaada tokko irratti yaada koon ibsachuu barbaade jechuudha yaadni kun namoota baay'ee keessatti gaaffis ta'eera akkamittis kan jedhamu namoonni tokko tokko immoo qoosaattis fudhatanii kan toora miidiyaa keessumattuu toora miidiyaa FB irratti daddarbaa kan jiru jechuudha. Wanti dhugaa ta'es jira, wanti dhugaa hin taanes jira. Dhimmichis immoo dhimma obboleessa keenyaa Kaffaaloo Tufaa yaadataati jechuudha. Egaa wantoonni namoonni waaqayyo isaanaa eebbisu namoonni bakka sanatti argamanii kadhatanii fi gorsanillee waaqayyo sanaa eebbisachuun jaalladha sumaani qabatamaadhaan bakka sanatti argamanii namoonni dubbii ijoo ta'e poostii gootanis galatoomaa eebbifamaa jechuun jaalladha waan hundumaa dura. Ittaan suuraan egaa namoonni akka qoosaattis fudhatan jiru akkuma kana immoo baay'ee gaddanii rifatanis jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa wantoota irratti dubbachuu barbaade egaa barichumatu akkasiidhaa fi dhimma kanatu wal qabsiisee uummanni yookaan immoo dhaloonni dudubbataa jira. Dhimma maatii isaa wajjin wal qabate yookaan bultoo isaa wajjin wal qabate jechuudha. Namoonni immoo qabatamaan bakka sanatti argamanii dhimma kanarratti dubbatanii gorsallee kennanii fi kadhannaas taasisaniif immoo dhimmi kun akka kan namoonni miidiyaa irratti odeessaa jiraniin akka wal hin fakkaanne ibsanii jiru. Waaqayyo isaanaa eebbisu namoonni faarfattoonni paastaroonni wangeelaawonni achitti argamtanii asumaan eebbifamaan jedha irra deddeebi'ee. Haa ta'uyyuu malee egaa yeroo kana akkuma argitan sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti waa'een kunii akka faashinaatti yookaan immoo faashina birayyuu darbee bartee ta'ee dhaqna namaaf ta'ee jira jechuudha. Waa'een bultoo kuni wanti tokko yoo ta'e dafanii matuu wanta sana wajjin wal qabsiisu jechuudha. Egaanis waanan odeeffannoo qabu yookaan immoo namoota qabatamaadhaan achitti argamanii irraati waanan dhagayeef yookaan waanan hubadhe yoo jiraate sababni akka odeeffamutti egaa haadha manaa isaa wajjin walitti bu'ee kan jedhamudha. Kun sobaa dhugaarraa fagaatedha jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti otoo ta'es immoo otoo walitti hin bu'iin kan jiraatu hin jiru. Haa ta'uyyuu malee abbaan manaa fi haati manaa hamma fe'e yoo walitti bu'anii wanti akka bakka sana nama geessu jira jedhee yaadu ani akka kootti jechuudha. Maaliif sagalicha keessatoo jiraatanii otoo tajaajilanii kana gochuun garuu immoo egaa namoonni baay'ee ishee sababni isheedha jettanii ishee irratti xiyyeeffannoo kan godhatanii asumaan akka waan tokkootti jaalala waaqayyootiin akka obbolummaatti sababni ishee miti jechuudha. Namoonni qabatamaan bakka sanatti argaman dhimma kanarratti kadhannaaf gorsaan isa bukkee guyyaa har'aa turanii akka dhimmi kun sababa ishee wajjin walitti bu'insa hin qabaannedha. Yoo ta'ellee walitti bu'insi inni kanan akkas gochuudhaaf ka'uunsaa maaliifidha jedhanillee isa kanarratti walitti bu'uu ni danda'u jechuudha. Egaa maaliif ani hin beeku egaa wanti kun fiignee dhuma wanti tokko yoo ta'e wanti tokko yoo ka'e maaliif akka dafnee bultoo yookaan gaa'ela wajjin wal qabsiisnu anaaf naa galaan jiru. Gaa'elli akka qoosaatti ilaalamaa jira dhugaadha. Gaa'elli ulfina qabeessa, gaa'elli kabaja qabeessadha waan ta'eef otoo akka jiramiti aadaa ta'e ta'uu bartee ta'e ta'uu anaaf naa galaan jiru. Itoo wanti kun dafamee wanti tokko yeroo ta'e ishii yoo miidhamtee argamte yookaan ishii miira aarii tokko keessa yoo galte isa balleessituu gochuu yoo inni miira addaa keessa gale immoo ishiitu kana qabaa akkas jechuun otoo dhiifamee gaariidha jedheetanii yaada. Kanaafuu walumaa galatti egaa addunyaa kanarratti wantoonni amma argamaa jiru kana arguurra jedhanii namoonni tarkaanfii akkasii irratti fudhachuu yaaluyyuu danda'u jechuun bakka jireenya jibbanii wantoota baay'eedha bara kana kan nama qoru jechuudha. Isa kana keessatti garuu yeroon kana jedhu tarkaanfii obboleessi kun ofirratti fudhachuudhaaf ka'e gaariidha bareedaa jedhee jajjabeessaa hin jiru ani. Maaliif hojjettanii lubbuu waaqayyo kaa'e tokko gaafa guyyaan isaa ga'e karaa ofiisaa barbaadeen waaqayyo amma lubbuu sana fudhatutti ofii of ajjeesuu jechuun seexanaaf karaa kennu jechuudha. Kanaaf kuni akka macaafa qulqulluutti illee cubbuudha namni ofiin of ajjeesu jechuudha.
Kanaaf isa kana sirrii godhe jechaan jiru. Garuu innani irratti dubbachuudhaaf dhufe dhibbaan dhibbatti sababni haadha manaasaas miti. Mana isaa wajjin wal loleetus miti jedhama. Namoonni qabatamaan kadhannaa godhanii fi gorsaa turan tajaajiltoonni bakka sanatti argaman jechuudha. By the way tajaajiltoota qofa miti namoonni baay'ee waaqayyo sinaa eebbisuu yeroo rakkoon tokko uumamu amantaan otoo gargar hin qoodin namoonni dhimma akkasii furuudhaaf birmattanii eebbifamaa galatoomaa jechuun jaalladha. Kanaaf egaa dhugaa dubbachuuf taanaan ani ammas irra deddeebi'ee kanan dubbadhu dafnee dhimma tokko yeroo ka'u gara gaa'ilaatti otoo geessuu baannee yoo inni isheen miira aarii keessa galte isadha jedhamee isatu arrabsamaa isarratti jechi darbatamaa isarratti wanti meeqa godha yoo isheen inni immoo miira tokko keessa gale dafamee ishii balleessitu gochuu ishee irratti ka'uu seexanaaf karaa banuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif seexanni haxxeedha yeroo hundumaa jechuudha. Tooftaa qabdi sagalee waaqayyoos immoo akka bofaa haxxee ta'a akka gugee immoo garraamii ta'a jechuun isaa seexana jechuun bofa jechuudha haxxeedha karaa itti sababa uumuu barbaada jechuudha. Waaqayyoo baga hin godhin malee otoo akkuma karoorfate obboleessi kun lubbuun isaa darbeera ta'e akkuma amma miidiyaa irratti sababni ishiidha jedhamee odeeffamu wanta uumamu ilaala dugda duubaan waan dhufu ilaala amma dubbiin isaa qulqulleeffamutti jechuudha. Walumaa galatti dhimma obboleessa keenya kafaaloo kana qofaaf miti. Keessumattuu torbee kana keessa dhimma gaa'ilaa wal qabatee asumaanis dhaloonni dhimma gaa'ilaa irratti piraankii illee hojjettanii piliisitoo dhiistanii gaariidhaan jedhanii akka nama tokkotti jechuudha. Maaliif yoo jettanii baay'ee ulfaataadha jechuudha. Fakkeenyaaf hani obboleessiif obboleettiin tokko piraankiidhaaf jedhanii wal lolleerra maal jedhan irratti inni kaan immoo miira keessa galeellee wal arrabsee maal jedhee cubbuun taane keessa galaa jira jechuudha. Kanaaf waan ta'u tokko irratti otoo dafnee kallachumaan gara gaa'ilaa sanatti geessinee yoo ishiin miira aarii tokko yookaan miira gaddaa tokko keessa galte isadha jennee isarratti murtoo kennuu dhiisne amantaa qabdanii kadhadhaa fi nama sana immoo karaa itti dhiyaattanii dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo rakkoo akkasii kana dirqama inni nan beekaa nan beekuu miti galtanii dubbisuun keessaan haasofsiisuun tasgabbaa'ii jechuudha. Qooda dhaloonni bara kanaa ani maaliif akka ta'e naaf hin galu bakka akka qoosaatti kan fudhatan jiru na kanaaf immoo keessumattuu dafamee gara gaa'ilaa wajjin wanti wal qabsiifamu kun sirrii miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma fakkeenya jechuudha toon ani akka kana ta'e maatiin hundumtuu hubattoota miti. Obbolaan hundumtuu hubannaa ogummaa qabaachuu dhiisuu danda'u ogummaadhaan waa hubachuu jechuudha. Inni tokko yoo waa hubachuu waa dabarfachuu danda'a ta'e inni tokko immoo waa dabarfachuu dhiisuu danda'a. Yeroo kanatti maatii sana gidduutti wanti uumamu jiraachuu ni danda'a. Keessumattuu wanti karaa toora miidiyaa dhufee argamu kun jechuudha. Halaala taa'anii arguu danda'u dhaga'uu danda'u. Isaan booda qormaata jiru irratti qormaata dabaluu ta'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti sababni haadha manaa isaatii miti jechuudha. Egaa iccitiisaa kana jedhee baasee dubbachuu yoo baate namni kun sababa qabaachuu danda'a. Sababa itti akka kanatti murtoo ofirratti fudhachuudhaaf ka'e qabaachuu danda'a. Egaa waaqayyo nagaa haa buusu. Namni dhugaa dubbachuuf taanaan jireenya amma argamaa jiru kanarratti namni waan baay'ee ofirratti murteessuu danda'a. Aaruurraan kan ka'e jechuudha. Kana arguu mannaa kan jedhu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee of ajjeesuu walumaa galatti cubbuudha. Garuu immoo waaqayyo isa oolchee jira. Kanaaf dhaamsi koo inni dhumaa adaraa keessan waa'uma gaa'ilaa irratti kiftati wayidammoo bakka hulaa seexanaaf kennuun otoo dhaabbatee gaariidha. Walumaa galatti sababni ishee miti. Namoonni itti dhiyaatanii akka odeeffannoon jirutti sababni ishee miti. Walitti bu'aniitudha akkasidha. Otuma ta'e immoo namni kamiyyuu otoo walitti hin bu'iin hin jiraatu. Miilliif miilliyyuu walitti bu'a bareedoo karaa deemanii furmaata itti kennama malee wanti amma kana tarkaanfii ofirratti fudhachiisu tokko jira jedhee yaadu akka kootti jechuudha. Kanaaf seexanaaf otoo karaa kennamuu baate namoonnis immoo otoo hubatiin otoo liin gadee fuudhamuu baate keessumattuu gaa'illi qoosaa miti. Kanaaf adaraa keessan dhimma gaa'ilaa irratti karaa gaa'illi jabaatee dhaabbatu karaa itti bultoon namaa waan gaarii ta'u yaaduun
barbaachisaadha isiniin jechuun jaalladha. Isa dhumaa yaada koo keessatti egaa yoon dogongoree dhiifama na sirreessaa, yoon dogongoree dhiifama jecha. Walumaa gala dhugaan jiru kanadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gaa'illi ulfinadha isiniin jechuun jaalladha. Turtii gaarii eebbifamaa.